akka aadaa Oromootti dubartoonni marti qayyee qayyachuun dhorkaadha. Keessumattuu dubartoonni dubrummaa qaban qayyee qayyachuun dhorkaadha. Sababni isaas dubartoonni dubrummaan yoo qayyatan fedhiin saalqunnamtii itti dabala yaada jedhamurraan ka'amee aadaadhumaan daangeffamee dhorkame. Garuu shamarran yeroo heerumuuf jedhan torbaan tokko dura walitti aansuun akka qayyee qayyatan ni taasifama. Faayidaan inni qabus jaarsi isii fuudhu foolii gaarii fi jaalala isiif qabu haala dansaan isaan jidduutti jalqabsiisuuf kan tajaajiludha. Manni qayyee faayidoo isaa misirrootaaf tiriitmentii addaa ispeeshaal tiriitmentii kennuu isaanii beekama. Kanaaf shamarran keenya yeroo gaa'illi keessan dhiyaate yaaddoo malee gara mana qayyee faayidoo isaa dhufuudhaan akka of kunuunsitan cimsinee isin gorsina.